wayyaaneen kophaa isiitii miti uummata keenya kan takaaltee yookiin kan sakaaltee kan bitte kan gaadite kan gaboomsaa jirtu ummatuma keenya ummata keenyaan akkuma sibiilaan qabanee tuntun sibiilaan qabdee tuntukaan ummatuma keenya ummata keenyaan bitaa jirtee mee tola waaqe kanarratti warra Oromoo gurguratu kana maal jettame maddi keenya nyaatee dhugee nurratti malee malchiisa qorii keenya nyaatee dhugee nurra malee malchiisa dhugaa keetti isaan tun galaafataa jira beetta weellisaa Zeruun Wadaajo wayyaaneen uummanni Oromoo waan maseenii hafeseeteeti uummata Oromoo tuttuqxee qottee kan daaqqoo waa ofiin qaltu baasteedhaan kaane wayyaanuma maal jetta ati yeroo baay'ee gubataa namaati Zeruun Wadaajo yaanni kee maal asirratti dubbii ijoollee Oromoo innoo binaa jennaan kunoo dubbii karaa Finfinnee dhuftanii kiisii hojii lakkaayanii maalan sii godhaa Zeruun mee otoo siin gaggeessine yeroo ammaa kana uummanni Oromoo yoomiyyuu taanaan wayyaanee jaalatee wayyaanee galateeffatee hin beekuuti uummanni Oromoo wayyaanee hin balaaleffataa mee kana hoo maaltu sitti dhaga'amati maal jettaan kana oppiidoolle ta'e wayyaaneellee hundi afaan qabatee funnaan qabateera yeroo tokko akka qoosaalletti biyyi Itoophiyaatii fi biyyi miidiyaa Itoophiyaa garagara jedhamee dubbatamaa dhugaa Itoophiyaa isaan labsantu eessa akka jiraattu hin beekanu garuu yoo achi dhattee ilaaltu Itoophiyaa sanii moti yookiin Oromiyaa sanii moti gara Jamboo Joteettan deebi'a Jamboo Jotee oppiidoon keessa Oromoon hin jira oppiidoon mataan oppiidoo immoo warra bitamtuudha warra uummata gurgursiisaa jiru keessa immoo ka uummata quuqamullee hin dhimne hinuma jira yeroo rukutama malee mee isaanii hoo maal jettaa isaan akkamitti ibsitu yookiin dhaamsa isaanii qabdaa ilamuuma ofiitti walii gaaddisni waanuma kireetti yoomni lakkii alagaan nan kennini seenaansi gaafataa jedhaa jirtaan Jaamboo jidduutti dhaabee dhiifamaa yaada keenya ibsatta itti aansee immoo hojjettoonni mootummaa kan bulii isaaniitiif kan jireenya isaaniitiif otoon jaalatiin ka diinagdee yookiin hojii miindaan wayyaanee itti taphachaa jirtu oppiidoo itti taphachaa jirtu dhaamsa maal qabdaaf hojjettoota keessumattuu hojjettoota mootummaa maal jettaan dhaamsa maal dabarsita Jaamboo lakkiyaa jiruutoo lakkiyaa biddeenaa lakkiyaa garaatoo maalumaa godaannaa Arkuma walqabna arkuma waliyamna afani waltana bilisummaa kaafna bilisummaa fduuna buddeena koo bilisummaa na dhoowwini buddeena miti bilisummaa caala jette yaada argamu miti Jaamboo hedduu si galateeffadha galatoomii gara weellisaa Hirphaa Gaanfureetti ce'amee Hirphaa Gaanfuree oppiidoo attamii ibsitame gara mara kan gara bitamte Rabbii kan garaa bitamuu nun taasisini gara faarfattuu bilisee karrasaatti deebi'aa dura bu'ee uummata Oromoo wayyaanee jala gaadi'aa kan jiru oppiidoo mee maal jettaan yookiin akkamitti ibsita gocha kana ittiin buluuf jedhee nama qomoosaa gurguru rabbi nun taasisini rabbi nama qomoosaa gurguru haa balleessuu gadaan haa balleessitu aadaan haa balleessitu qaalluun haa balleessitu oromoon haa balleessu akka ati jettee rabbiilleen kadhaata sii dhaga'uu galatoome bilisee weellisaa Tafari oppiidoo maal jetta yookiin oppiidoo bakka akkamii kennitaaf osoo kormi jiru yaalamii koo osoo kormi jiru jibicha olaanu
jibicha wallanu mozo kormi jiru jibicha wallanu korma mu'amale jibitti daa'imni immoo barcumaa isaanii malleerra akka ta'aa jiranidha kan dubbatte dhugaa yaada kinan deeggara faarfata dastaa hin sarmu mee atoo ati oppiidoo taate yookiin gorsa akkamii qabdaafni nyaadhu imaana dhaloota nyaadhu sanaan nagaafata nyaadhu lafee abboota koo nyaadhu na abaaralme koo Adinaan Mahammed mee gara keetti deebi'aa dhiyeenya kana kumaalle ta'ee Abdullaaziz Mahammedilleen nutti keessa jira boordiinuu nu'uu pilaanii kana nutti baasee saamicha lafaatii moti misoomaa cufaa boordiin nu'uu abbaan nu'uu maaliyo jettee gaafa uummata falmii uummataa dhaggitee qabsoon jajjabaannaan mimmilittee asii achi utaaltee nu'uu abbaa boordiin nu'uu jette yaada kana mee akkamiin laalta dubbii oppiidootan somni kenan dhiisu somni nan fayyisu isinarraa dhugaa itti amana yeroo baay'ee dubbii isaanii bara magaalli guddoo Oromoo Finfinnee muti Adaamaa aggalaa innaa Adaamaa godaananii gaafa akkanijjiiti immoo filannoo Itoophiyaa guutuma guutuuf Finfinneerra mo'atte galgala isaa biyya abbaa qaddi qotta gara Finfinnee gaafa jedhanii Oromoo halkan tokko akka mi'aa fixanii fe'anii Finfinnee gaafa galchanu gaafa immoo uummanni Oromoo duraan Finfinneerra gara Adaamaatti galuu jennaan barattoonni yuunivarsiitii sabboontonni Oromoo hedduun falmanii ajjeefamanii hidhamanii isi somni kun yookiin qumaariin siyaasaa maqaa Oromootiin wayyaaneen TPLF OPDO irratti taphataa jirtu kun hin galuufi laata yaada isaaniif addumaan Adinaan Mahammed Iyya saba kootunaaf hunda gararraa Kochi mako kutu duka mokatise ani makufarara Qochumaan koo yookiin garaa koo guutuu jecha hin maqu haraarraa adooka galuuf jiraate yaa galuu fi galuu baannaan guyyaa qabanii seenaaf murtee jalaan baanii Adinaan Mahammed yaada dhumaa sii kennaati yeroo ammaa kana fincila diddaa garbummaa barattoonni yuunivarsiitii fi godinaalee adda addaa keessatti taasisaa jiran adda durummaadhaan hooggantoota oppiidoo hedduudha kan itti ergitee fakkeenya abbaan duulaa Amboorra ture Abdullaaziz Mahammed gara yuunivarsiitii Oromiyaa erganii akka waan uummanni isaan dhaga'uu kaanii kanarra yaadni kemaallee Adinaan Mahammed yaada dhuma. Mirga ilmaan Oromoo gaaffii isaanii uffurtee akkuma guyyaa kaleessa diinaa waliin bobbaatee barataa adamsuudhaaf wayyaanee duukaa baatee. Gaaffii uummata Oromoo ugguruu ukkaamsuu itti jiranii kun immoo waan ukkaamamaatii moti ulfi xiqqaan dubartii irratti yoo ulfa ta'e suuta mul'ataa nama ta'e dhalata. Qabsoo uummata Oromoo lakkoofsan suuta guddattee gaafa dhalata geettu ciniinsuu taatee nama hedduu mudduu jirti qabsoo itti fuftee jirti hedduu galatoomii mee weellisaan Addisuun Karrayyuu hoo oppiidoo tana maal jedhaan. Dhugaadha dhiiga Oromootiin kateessee nyaattu gaafa ciniinsuun bilisummaa dhuftu eessayyuu akka geettu yookiin biyya kamti akka galtu qilee kam akka seentu hin beekamu nama sammuu qabu gurra dhaga'u kan qabu jedhee kitaabni qulqulluun ka dhaga'u waa dhaga'uuti isin ergaa keessan dabarfattaniirtanii galatooma.